واني توكو خيرتي واليادة جسم وان صلاة أمرين صلاة جبدو الصلاة وما ملكت أيمانكم جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه خناف وان توكو وان رو واليادة جسنوك أو نجر مالي إني صلاة بكي الرياضة جسو برباد مالي نمني باين يرو غرا صلاة ديمن إماما صلاة إسان دبره إمامني ركاتك صلاة ولا لما صلاة ركان إسان دورة دبرته يوغا إمامني سلامتا بافته يوغا إمامني سلامتا بافته ركعاسي دبرته سن قوتو داف ويتا الخاتو نمني قرين هدونا ست كونغور osoo imaamni salaamtaa cufaahu salaamtaa lamaanuu hin baafanne khaatee raka'aa si dura dabre guuttachuudhaaf yoo ol khaatee salaanni keessa duraa badde osoo imaamni salaamtaa lamaan hin baafanne imaamuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jedhu dhageessee yoo xullub lafaa ol jette salaanni keessarraa badde hanga imaamni salaamtaa lamaanuu baafatu eeydee wayita imaamni salaamtaa lamaan baafatee lafa khaatee rakaasi dura dabarsan itti guutachuu sirraa barbaachisa malee salaamtaa osoo imaamni lachuu hin baafanne lafa ka'uun hin barbaachisu jechuun nama salaanni dura dabreef ulamaan islaamaa akka sheekh abdulaziz ibn abdullah ibn baaz rahimahullahu ta'ala akka sheekh ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala isaan hundinuu fatwa kana baasan sheekh abdulaziz inuma waan je'e salaanni keessirraa baddiya sheekh ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala salaanni kee sunna sirraa deebitiis hin jee kanaaf ikhwaani fillah eeggannee salaanni keenya akka nurraan banne akka tartiiba salaata keenya eeggannee salaannu dhaamsa lubuuti yaafteessaniifis dabarsuu barbaade assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh